dakaba isini jatti harmeen isi waamti harmeen isi waamti harmeen. Seenaa artistii Nuhoo Goobanaa amajjii 19 bara 2022tti aduu galgalaa magaalaa Adaamaa hospitaala Adaamaatitti dachii isa dhugaatitti godaane irraa seenaa isaa irraa dubbadha hanga xumura kiyyaatitti na wajjin ta'a. Innaan illaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Abbaa keenya gameessa Oromoo guddaan du'aan addunyaa tana irraa of biraa dhabne Rabbii warra jannataa haa godhe maatii isaatii fi Oromoo hundaafis jajjabina hawwa. Nuhoon artii Oromoo keessatti umrii isaa guutuu fixuun gahee ol aanaa taphatee jira. Artistiin gameessi kun weelluu bebeekamoo hedduu fi afaanota hedduun weellisuun beekama. Afaan Somaaliyaa, afaan Arabii fi afaan Oromootiin kan weellisu yoo ta'u, afaan Amaaraa, afaan Arabii, afaan Kiswaahilii, afaan Ingiliffaa, afaan Somaaliyaa hedduu dubbatuun kan beekamudha. Artistiin gameessi Nuhoo Goobanaa dhibeen arbiitiin yeroo erga dararamaa tureen booda amajjii 19 bara 2022tti gara mana isaa dhugatti nu biraa godaanee jira. Nuhoon qabsoo Oromoo keessa waggaa 40 ol turuun weellisuu cinatti bosona Oromiyaa biyyoota ollaa akka Eeltiraa deemuun illee waraana jajjabeessaa ture jira. Jireenya sadoo fi qananii uummaddeetti dhiisuun dadhabee beelahee dheebodhee osoo hin jedhin qabsoo Oromoo keessatti cichuun halkanii guyyaa osoo ifaajuu firii ifaajee isaa arguu baatus tokkummaa fi waamicha harmee Oromiyaa nuu dhaamuu fi barnootatti nu yaamuun seenaa hin danqabne nu keessatti ijaaree deemee jira. Nuhoon sirboota hedduu weellisuun kan beekamu yoo ta'u, sirboota tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jiru akkasumas nuti qabsaa'onni iyyannee nu dhaqqabaa nu birmadhaa jechuun qabsaa'ota Oromoo duuka akka hiriirrus nu dhaamee jira. Akkasumas 2020 Open College jedhuun gara barnootatti akka imallu nu yaamuun dhaloota hedduu barumsaaf akka qaramu godhee jira. Nuhoo Goobanaa waggoota hedduu biyya Kanaadaa keessa erga tureen booda Keeniyaarraan waggaa 13 hin dura biyya harmee isaatiitti deebi'uu qabda jechuun Profeesar Buumaddeen Abdulwahaab abbaan Open 20 College akka inni biyyatti deebi'u godhee jira. Isi waamti harmeen isi waamti harmeen yaa ilmaan koona dakaba isini jatti harmeen. Harmee Oromiyaatti erga deebi'een booda doktoroonni Oromiyaa biyya ormaa jiraattan na wal'aanaaf isin eegdi harmeen, Profeesar biyya ormaa jiraattan na barsiisaaf isin eegdi harmeen jechuun waamicha godhuun kutaa Oromiyaa hunda keessa naanna'uun hawwii ilmaan Oromoof qabu bahuu dhabus baguma lubbuu. Baga Rabbiin guyyaa irraa lafa jechuun irreecha irratti Rabbii waliin nu fide kuni wanti kan hin dhufe dhiiga ilmaan Oromootiin dhufe. Kun jiraadhee ijaan isin arge jireenya kiyya asii ani hin beeku biyyaa fi biyyoo isii of jalatti tuffachaa jirtan waan isin taate hin beektan Oromiyaa nuufi alagaanis isii hodhee fixuu dadhabe Oromiyaa warqiidha jechuun uummata boochise. Namni ni du'a namni hin duune hin jiru amataa tokko dhukkubsadheen ka'e namni na quba qabu hin jiru eessa jira ilmaan Oromoo hoggaa jedhu jechuun dhukkubsataa keessan gaafadhaa du'aa keessan awwaaladhaa jechuun dhaamsa isaa nuuf dabarse Nuhoo Goobanaa. Guyyaa san namni iddoo san ture boo'ichaan machaahee isallee boochisee addaan bahanii Nuhoo yeroo muraasaan booda dhukkuba isa qaqqabeen manatti ol deebi'e. Osoo guyyaa tokkoof daandii qabsoo irraa hin maqin osoo faayidaan isa hin hirin wincharii irra taa'ee osoo tokkummaa Oromoo lallabuu Oromoon eessa gahe jedhee odeeffannoo fuudhu dhiirri garaan isaa kuteessi gameessi hayyuun guddaan Nuhoo Goobanaa murtii Rabbiitiin ummata isa jaalatuu fi maatii isaatiin gargar qoodame. Nuhoo Goobanaa Oromiyaa bahaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti kan dhalate yoo ta'u abbaa isaa Muhammad Goobanaa fi haadha isaa Aadde Faaxumaa Aadam dhuma bara 1940 keessa dhalate. Obboloota durbaa 3 fi dhiira tokko wajjin kan dhalatedha. Nuhoon qabsoo Oromoo waan ta'e
cunqursaa mootummaa dargiitiin dhiibamee biyya irraa baqatee biyyoota addunyaa hedduu keessa naanna'uun dabarsee jira. Haadha warraa afur irraa ijoollee 6 horatee jira. Haati warra isaa Kanaadaa, Yaman, Itoophiyaa fi Ameerikaa keessa akka jiraatanis himama. Nuhoo Goobanaa ummata Oromootiif daa'imandiidha. Osoo fayyaa deebisanii fi fayyisanii ture, osoo lubbuun kan oolchan ta'e Nuhoo Goobanaa ni oolfama ture. Olmaan Nuhoon Oromoof oole, olmaan Oromoof Nuhoof oole akka dachiif samii addaan fagaata. Nuhoo Goobanaa jireenya qananii nama kamiitu jiraatee umrii isaa fixuu osoo danda'u agarsiisu waan kanarratti umrii kiyyatti fixeerne jireenya kiyyaa sin beeku. Arra immoo Rabbi isin jidduun nagalchee baay'ee na gammachiisa. Gammannee gammadaa gammachuu kanaa olillee Rabbi nuuf dabala kana shakkiin qabu. Wal jabeeffadhaa harka tokko ta'a ana qofaa miti. Hundumaa uummatatti dhiisee jireenya hadhaawaa saba koo wajjin dhandhama jedhee filateen qabsoo sabaa irratti cichee osoo jiruun waggaa dheeraa dhibee isa qaqqabeen osoo wal'aansoo wal qabuun ta'arraa hin oolle dhufnaan nu biraa deemee jira. Nuhoon biyyoota akka Yaman, Suudi Arabiyaa, Xaaliyaanii, Jibuutii, Suudaan, Ijiptii, Keeniyaa, Kanaadaa biyyoota gahe hundatti seenaa Oromoo beeksisuun gahee olaanaa taphatee jira. Nuhoo Goobanaa seenaa isaa dubbannee hin geessinu. Nuhoo Goobanaa fuulli Rabbii itti haa tolu. Amajjii 20 bara 2022tti iddoo hayyootaa fi artistoonni hedduu itti argamanitti magaalaa Adaamaa keessatti guyyaan awwaalcha isaa ni raawwataa jira. Ani kan isin wajjin turtii taasisee Numeeru Huseeniin nagaan naaf tura. Ya ilman kona dakaba isinin jati halme Tokuma 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 Ya ilman Oromo Tokuma Tokuma Tokuma